Gizee tokko sobaaf karra banne dhugaatti karra cufna. Dhugaa awwaalletti soba ifa baasna. Maaliif akka ta'e kun akkuma yaada abbaatitti natti fakkaata. Ashama harka fuudhe jirra jirtu ilmaan Oromoo. Warroonni maatii kiyyataa tan like share godhuun walaa jajjabeessinu. Warroonni maatii kiyyan taane immoo subscribe godhaato. Maatii kiyyanaa taanillee maatii siniif ta'a. Sinin jechuu jaaladhaa sumaanii. Maal dubbachuun barbaade seetanii viidiyoo dhengaddaa san irratti jechuudha. Dhengadda gadhiifame san irratti waa'ee beekishoo san irratti namoonni yaada ofii bahanii kennatanis jiru. Namoonni immoo koomentiidhaan yaada ofii kennatan ijoollee baay'ee argaa jira. Garuu ani waan dursa irraa dubbachuu barbaadu jechuudha. Gaafa waa dubbattanii of bakka bu'aatoo dhugaa irratti dhaabbadhaatoo dhugaa mormaa. Dhugaa mormuutu shaggaadha. Malee gara dharaa sana dhaxxanii abalumaan naan jedha nama guddaa kana maadheetan akkana jedha jettanii dhugaa san awwaaltanii gara sobaatitti hin fiigina. Kun yaada mataa kiyyaati. Akka yaada kootti dubbachaati jira. Maal jechuun barbaade seetan? Fayyoo maal jette waa'ee beekishoo san irratti sagaleen isaa kuni sagalee isaanitti fakkaanne. Dhuguma akkana jedha. Barreeffamni isaa kunis immoo barreeffama orjinaalaa miti. Sagalee isaa kun immoo xiqquma akkana jedheeti akkas jedheeti akkana jedhe. No. Sagalee dhaggeeffatteetta. Beekishoo anarra situ beeka. Situ qaaman bira dhaqe sagalee isaa akkamii akka ta'e akkamitti akka haasa'u situ irra beeka. Kanaaf dhugaa hin awwaalin. Waan dhugaa jirtu dubbadha. Tokko kan lammaffaa immoo ani ijoollee kadhadhee hin beeku. Ani nama kadhadhee hin beeku. Ani nama akkas godhee hin beeku. Maali ta'ee tooyi akkas hojjetanii warroonni no akka kadhattuutittis nama laalina. Sinii galee akka kadhattuutittis nama laalina. Jettee gaafattee waan ishiin gaafatte san hin beeku. Nuti jechuudha ofii keenya. Maal gaafattee inni maal akka deebiseef hin beeknu. Sagalee sana dhageenya malee jechuudha. Kanaafu beekishoo akkanan godhu beekishoo akkasii miti beekishoo akkanaa miti jettee mormuu suni akka kootitti siin fudhadhu fudhatamaa sii miti. Tokko kana lammaffaa immoo warroonni ambiraatis beekishoo hojiidha promotioniidha yaani namni tokko YouTube keessii beeskisuudhaaf yeroo itti fudhata. Kanaafu hojii isaa sana dhiisee hojii keessii hojjechuu tokkoffaa wanni gaafii natti ta'ee to'i dhugaa nan dhiisallee ka'e wanni gaafii natti ta'e maal isinitti fakkaate namni tokko gaafa YouTube keessii beeksisu ani akka yaada kootitti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii naaf haa dhiyeessu yookaan immoo interview naa godhee YouTube isaa sana irratti haa maxxansu. Fakkeenya jechuudha anaan biraa hin beekuun akka yaada kootiin sinii gala. Gaafii inni na gaafate yookaan immoo yaada inni naa dhiyeesse sana ani gaafa nana viidiyoon hojjedhee erguuf inni eessarratti maxxansu YouTube isaati irratti maxxanseeti booda irratti dhaqaatoo abaluudha maatii ta'a jedhee akkasinitti na beeksisa natti fakkaate ani akka yaada kootitti. Kun immoo isaaf hojiin banama malee isa waan hojii diigu natti hin fakkaatu. Isinii galee waa tokko hubadhaa ani akka hubadhetti isinis akka hubattanitti fudhachuu dhiisuun mirga keessan. Kanaafuu namni kun egaa ani viidiyoo sana waan inni na gaafate waan interview na godhe sana isaaf deebisee inni immoo YouTube channel isaati irratti posti godhe. Kisaaraan inni qabu maalin? Tokko lammaffaa yoon immoo kan isa bira dhaqee yoon kan immoo na bira dhufee viidiyoo isa wajjin hojjedhee YouTube isaati irratti maxxanse kisaaraan inni qabu maalin? Inni YouTube isaati san irratti namoonni viidiyoo isaa san ilaala. Miti viidiyoon inni ilaalu sun kan eenyu irratti galmaa kan isaati irratti bar YouTube isaati irratti ilaalama bar kisaaraan isaa maal ree borus iftaanis gaafii na haa gaafata gaafii na gaafate isaaf deebisu sun eessa dhaqa YouTube isaati irratti dhaqa kan eenyu kisaara ta'a inde namni ko YouTube maano viidiyoo hojjechuudhaaf prank hojjetee irratti kabalamee maal jedhamti kana. Anna yoo gaafii gaafate abbaa sana gaafii gaafate yookaan interview godhe YouTube channel isaati irratti maxxanse kisaaraan inni qabu maalin hojiin inni isa diigu maalin ani akka yaada kootti kana moo waanuma YouTube channel isaa sanirra jiru hordoftoota isaa sana akkuma jirutti fuudhee dhaqee achitti galabbaxaammoo ofii isaati achirratti galabbaxaammoo moo kaampaanii YouTube channel ittiin dhaqee wal barsiisamu maalinni garaagarummaan hojii isa diigu kun. Warra akkasitti fudhatan jechuudha. Kuni akka kootitti anaaf fudhatamaa miti. Isiniif akkasini ta'etti fudhadha. Kuni kan lammaffaa immoo
biyyatti galanii warroonni biyyatti galanii hin hordofanii warra ogaa jiran malee ogaa biyyatti galanii hin hordofa waan akkasii isinitti anima dhaggeeffadha kanarratti waa'ee biyyaa hundumti keenya iyyuu anas atis hundumtuu biyyatti galtanii biyya keessatti yoo waayifaan jiraate internet hin jiru yoo sorry yoo maabraatiin jiraate waayifaan immoo siyala dadhaba networking jechuudha akka asii kanatti ittiin fayyadamtu akka asii kanatti siif hin mijatu YouTube seenuudhaaf yoonkan immoo viidiyoo tokko post godhuuf hedduu tokko si gaafata liivii seenuudhaaf hedduu tokko si gaafata akka asii kanatti miti tokko kan lammaffaa immoo jireenyi biyyaa akka asii madaami bira dhaxxanii mama ما في بوسة ما في طماط ما في زيت ما في إيش ما في مكرونة ما في يتنيت تمتن كنامت قافة قلت سيمتاسي قافة سيقلي سيمتاسي قافة يو أجي مالو جد يادم بدا مالو جد إيوا كنبوتا مالو جد إجرادا مو كرشين أشتو جد في خاناني هرّيوننيا إبورو مالتا يادم متاسي قافة جدو سنيقلي تايمين أبداسي آتي سنت تيجي إجو yoo biyya kana baatani biyyatti gaafa galtan akkuma qojjettani zimmettani teechan sinitti fakkaate kanarrattis waliif yaada abaluun biyyatti gallaan wajjin jirti abaluun immoo wajjin jirtu akkasitti yaadina akka anaaf naa mijatetti sinii mijachuu dhiisuu danda'a akka sinii mijatetti anaaf immoo naa mijachuu dhiisuu danda'a kuni haala jireenya keenyatti murteessa namni kamiyyuu namaaf mijate nama duuka taphatee nama duuka deemuu didu hin jiru kanarratti waliin qeeqina atis anis boruuf iftaan biyyatti galle gaafa biyyatti galleesan hanarra wal hamannu kun waan san arguutti jira hona nar akkana abaluun biyyatti gallaan akkana nagoote gaafan jedhe biyyatti galle yoonatti mijachuu did anaawu maannaa deebisa namni kanaafu karaa kanaanis ani sirrii dhadhee siniin fudhadhu yaada hundumaa immoo fudhachuu dhiisuu mirga keessan ani akka yaada kootti dubbadha kanaafu nama tokko kabaji jaaladhu obboleessa keeti obboleetti keeti garuu dhugaa jirturratti jechuudha bakka dhugaan jirturratti dubbadha senegalee namni kun anaa ol jira jettee dhugaa hin awwaalina ani akka yaada kootti akka natti mul'atetti yoonkan akka ani yaada mataa kiyyatti natti dhagaametti dubbadha isinis akka yaada keessanitti itti fudhachuu ni dandeessu ani hin beeku micaawos hin beeku mucaas hin beeku wanni nani isaan gedduudha qabu tokko hin jiru wanni isaan beeku hin jiru garuu isaan hordofa maatii isaaniitti namni wal hordofu immoo anas ta'ee sis ta'ee boruuf iftaanittis ta'ee har'as ta'ee bakka balleessetti naqee kun waan barbaadinaan jechuun mirga qabda anis immoo mirga waan hin qabuufi waan maatii isaanii ta'eef waan barbaade dubbachuu mirga qaba yoon balleesse immoo dhiifama naaf godhaan siniin jedha namni hundumtuu akka yaada ofiitti dubbata kanaafu waan dhugaa jirtu dubbadha nama tokko sodaa nama tokko immoo namni kun guddaadha maannaan jedha yookiin immoo nama naa ol jiru jettanii no akkasitti waliin asaabina dhumarratti waan siniin jechuu barbaadu jechuudha waan hojjechuu barbaaddirratti ati cichii hojjedhu boruuf iftaan galma geecha bakka abbaa sun ga'e san yoo jabaatani geecha wanni si daangessu gonguman jiru yoo keeti siin jedhe jechuudha kanaafi abaluun nama si ol jiru jaama san jalatti sagaddee buluurra rabbii kee sagaddee hojii kee toofufte bakki ati hin geenye hin jiru wal kadhaas dhiisa warra si olii kadhaas dhiisi yeroo kee taayimees gubuu dhiisi hojii kee hojjedhu siin jechuu jaaladha viidiyoo isinitti tole sheer naaf godha akka dhagaan naaf godha yaada namni tokko gaafa yaada isaa dabarfatu yoo namni namaa dhagee namatti tola yoon balleessillee yaada kiyya san sirreeffadha yoommoo yaadni kiyya sirrii ta'e boruuf iftaanis yaada gaarii akkan sinii fidee dhufu kanaaf na gargaaran sin jedha like share gochuu hin dagatina galatooma jajjabaadhaan siniin jedha bakka jirtanitti rabbi nagaa siniif haa kennu bye